inni jedhamus immoo ammumaa jalqabee irratti hojjetamu qaba. Amma eessaatti ni deemamu inni jedhu. Kan immoo nan barbaadeef maal inni ati bakka fedhe jiraadhu obsaa nama fakkeenyaaf abbaa fedhe adeeggaru abbaa fedhe haa ta'u. Laakiin akka obsaatti anaaf hangafa wanni inni itti hordofaa jiru garuu kutatu taa'ee hanga ilaalamu tokko. Keessatti naaf yaadni hin dhageessan jedhee yaada. Wanti irratti hojjetamuu qabu. Ijoollee ammaa irratti wanti hojjetamuu qabu tokko maa inni awwaanan fedhe deeggaruu kan gootu mala. Garuu ani siif hangafa garuu. Raayyaa hangafa ta'ee wanni hordofaa jiru kutatu ta'ee kanatti hanga ilaalamu tokko. Maaliif jennaan wanni argamu sun hundi sitti booddeedha. Ati hangafa fakkeenyaaf waggaa 30 dura wajjin turre ta'a yookaan waggaa 40 dura wajjin turre ta'a. Wanni kaleessa dhufe wanni guyyaa 2-3 keessa dhufe akkamittiin siisaa hangafa kana na dhabsiisee ofii isaatii dhufee hangafa ta'a hanga jiru. Manni kun akka inni dhaggeeffatu wanti hin barbaadu. Eegalteemi amma wanni amma uummata adda qodaa jiru keessaa bara dhiyeenyaa kana guyyaa keessa deemaa dhaqee abbaan fedhe hordofuun kan koommadha. Abbaa fedhe ta'uun kan koommadha. Garuu hangafummaa koo maanaa hubachuu qabdaanoo siif hangafa. Wanni na booda dhufu hundi isaatu kutufuusaati. Hanga sanatti silaa deemame yoo keessa bu'amee haasa'ama ta'ee hanga sanatti wal bilcheessaa akkasumatti manuma barnootaati jedhamee silaa manuma akkuma manuma barnootaa tokkotti fudhatamuu qabaa jedhee tayyaadha. Ergaan isinitti dhaammadhu walitti dhufameera miti mana tokko keessa jirama yeroo ammaa kana keessa. Addunyaan ganda tokko taatee mana tokko keessa taa'aa jirra. Yeroo mana tokko keessa taa'u namni hidhiinii fi arrabniinuu yeroo garii wal ciniina. Arrabni hidhiinuu wal ciniina takkaa garuu arrabni naqiniintee ta'ee hidhii dheessitee deemtee hin beeku baqattee hin beeku wajjin jiraatu. Inni namuu wajjiniin ilkaanii naqiniintee ta'a jedhanii takkaa ilkaan baqatanii hin beekamu. Inumaayyuu utuu hidhiinii fi arrabni jiru ilkaantu godaanaa yoo barbaachisaa ta'e ciniinaa bahee ga'e. Booda ofii isaatiif godaanaan yeroo guyyaan isaatti ta'e. Kanaaf wanni ijoollee keenya hubachiifachuu barbaadu maalinne numa qabdi wanni sila abbaadhaan hojjetamuu qabuutuun hojjetamin nu ga'e waan ta'eef ba'aa guddaa isaa ol fuutanii ofitti himaa kana. Waan sila akaakuudhaan hojjetamee abbaa dabarfatee ababbaan hojjetanii ka'anii natti kennanii salphisanii sila ba'aanarraa xiqqeessanii natti kennantu amma nu hin jalqabame yeroo kanaa immoo hin ammaa ta'e hin jabaa ta'e hin ulfaata. Haala amma jiru kana ilmaan dhaachisuu irra waan isin itti jirtan kana bareedaadha. Galatoomaa ulfaadhaa yeroo malee eega silaatiin hanga naasaa keessan xumuru jedheen taa'aa oole biyyi hundina biraa rafeetaan qofaa fi koo bahee isin hordofaa ture mee amma kamitti deemu laataa jedheetanii isin bira ture akka walii dabruun jiraatu akka walii irra tarkaanfachuun jiraatu akka walii agartee akkasina godhe malee ani isaaf hangafa jechuu akka namu hubatu. Eegalteemi namni kun jajjaruutu mala inni kaan suuta deemaa ta'a inni kaan kanaaf lakkii namichi kuni kan kooti anaaf hangafa wanni nuti hojjenne garuu quxisuusaati. Quxisuu jecha hangafa hin dhabu jedhee namni yaaduu qaban isiniin jira. Galatoomaa ulfaadhaa na uffachaan isiniin jira. Galatoomaa keenya qaadii jechuun galatoomaa ulfaadhaa wallaahi kabajanii bakka kanatti argamuun nuuf ulfina waan ta'eedhaaf jechuudha. Obboleewwan keenya hundi isaaniitu jechuudha. Kabajaaf jaalala guddaa isiniif qabu. Namoonni akka keessanii kun immoo asirratti hirmaachuu miti nu dhaggeeffachuun nuuf ulfina waan ta'eedhaaf hojii keessanii akka nu isin jaalladhu isin kabajnu nu godhee nus warra hordoftoota karaa keessanii seera akkaataa ittiin Oromoo tokkoomsisan akkaataa isin hawaasa keessaniif jaalalaaf kabaja qabdan waa hedduu isinirraa barannaa kan akka keessanii nuuf baay'atu namoota gurguddoo akka keessanii baay'atu qabdi Oromoon nu bulfadhaa isiniin jenna. Nasriinis ayyee Ustaaz Raayyaa muudama gaarii umrii naannoo reessisuun jaalannaa. Ulfaadhaa galatoomaa. Maajii dubbatu Ustaaz Raayyaa kanatti dabalnaa garee waan ta'eef mee ergaa keessatti Ustaaz dabarfadhu maakii. Ani hedduu si jaaladha Ustaaz kiyyaa. Hedduu si kabajaa hedduu si jaaladha. Rabbi umrii si haa dheeressu akka malee si jaaladha wallaahi. Akka malee rifadhee jira sin jaaladha Rabbi umrii si haa dheeressu. Galatoomaa ulfaadhaa. Ustaaz Raayyaa keenya. Ustaaz guyyaa kana keessatti nu biratti argamtanii galatoomaa ulfaadhaa. Walumaa boksuu jira naan bakki nuti hin geenye hin jiru. Uummanni tokko yoo akkam taanu jedhee akka ta'u beekaa kana hubadhaa. Sirrii.
namni akkam taanu jedhee akka ta'u qaba. Ustaaz Raayyaa anillee wanti isin jechuu barbaadu. Okay. Hayyee. Wanti anillee Ustaaz Raayyaadhaan jechuu barbaadu dhugaa dubbatuu fi guyyaa bareedaa guyyaa wanti akkanaa seenaan hojjetame kana keessatti dhuftanii isin nu biratti argamuudhaa fi gammachuun keenya dachaadhaa waan jennu hin qabnu. Garuu wanti nu hojjetaa jirru kun firiin isaa bu'aa argatuu isii hojiin nu har'a hojjenne bu'aa qabeessa ta'uu isaa rabbiin keenya alhamdulillah nu mirkaneessee jira. Namni guddaan akka keessanii waan nu hojjetaa jirru kana argitanii dhuftanii seentanii isin yaada itti kennatuun dhugama wanti nu hojjenne kun bu'aa buuseera. Kana caale ammoo ka afaaniin har'a filamne osoo hin taane boru nama hojiidhaan hojjetee isinillee ummata Oromollee gammachiisu rabbiin nu haa taasisu. Hedduu isin jaalannaa, hedduu isin kabajjina. Nama kaayyoo keessan qabatee galmaan ga'u rabbiin nu haa taasisu. Galatooma Ustaaz Kiyya Qaalii. Obsaati. Galatooma isin hundi keessanuu namni wanni na teessise waa biraatu hin ta'in yeroo dhuma jalqabdan irraa jalqabee makkuma namni umrii kanatti yeroo kana keessa umrii isin keessa jirtan nan beekaa waa malee hin taa'u waatu teessisaa jira malee baacoorras hin jiranu gandi kaan mana banatee inni kaan waan barbaade waliin jedha nummoo isuma jedhamee darbeeyyuu akkumatti haqa hunduu hin qabnu maaliif jennaan nutiin kun beeytamu ijoollee keenya qaama qofaanii miti baryaanni keenyas gabricha bara qaama qofaa miti baryaanni keenya illee nu jalaa gabroome jira akka yaadaatti jechuudha osoo hin dorgomin immoo amana osoo hin dorgomin immoo amana namni dorgomee kee immoo amana malee akka bitu osoo hin dorgomin immoo amaa jechuullee wal barsiisuudhaaf lakkii mattumaa badan immoo amne ammallee isi kubiitii kan koo kanarraa akkanitti ka'uun irraa baradhee ka'a malee annama kubee achitti hafuuniti jechuun hamleen akkanaa ijoollee keenya keessatti akka inni argamu waan hin barbaaduuf reeffani bari naasiritti meesajii godhe malee erga galgalaatti dhaggeeffataa ture hunda isaatu dhaggeeffataa ture yeroo isin wanta jirtan irraa hin cufnee hin jeemnesi mee eessa ga'u laataa hangam tokko yaadu laataa hangam tokko mee jechuun wanti akkasii kun hin jiraata xiqqishuu umuriidhaan isinirra hin jira waan ta'eef ani jarjaree tokko yaadee tokko hin dubbadhu maaliif jennaan umurii kootu murteessaadha. Bubbuleera aniin kun lafa kanarraa kanaaf ijoollee kana kophaatti dhiisuu hin qabu waan isin irra geesse ilaaluun qabatanii dhaggeeffataa ture akkuma dhagahaa ture immoo waa hunda walii oobsuun jira jechuudha ganda tokko keessa jira amma ganda tokko keessa akka waan jedhamu sababa wal barbaatuutiif jecha uumamee ka'ee sababa wal dhabuu akka hin taane qofaan dhaammadha ulfaadhaa galatooma nagaatti nagaan bulaa halkan gaarii ta'u. Hayyee Ustaaz Galatooma ulfaadha. Egaa yeroo mana hidhaa dhuftanuu beektu guyyichi hin ifa. Poolisiin nyaaroo nutti gurullee nutti kolfa hoggaas hin dhuftan jechuudha. Nuuf kolfa nuuf seeqqata. Bakka jirtanitti egaa kabajaan isin qabdan dhala namaatiif qabdan dachaa godhee akka dhalli namaa isin kabaju akka namni isin beeku hundaa isin kabajuuf isin jala deemuu isin godheera waan ta'eef iyyuu isin hojiidhaan nu barsiiftu hojiidhaan dhaamsa nuuf dhaamtu. Jecha isin kabajaa oolmaa isin Oromoodhaaf ooltaniif jecha isin kabajaa gara laafummaa isin Oromootti argisiiftaniif hayyummaa isin Oromootti argisiiftaniif jecha isin kabajaa eenyuufuun kaanee hoggaa isin dhuftan garuu kaanee dhaabbanneeti kan nuti isiniin dhaggeeffataatti jirru. Nu galatooma ulfaadhaa umurii nu dheeradhaa nurraa hin badinaa manni hundumtuu manatti wal arrabsanii fi manatti wal lolan miti manatti wal barsiifannus akkasittiin banachuudhaa fi manatti saba keenya waan fayyadutti mari'annus uumuudhaaf akkasittiin itti deemaa jirra. Manni immoo gaa bakkuma jiraatanii akkuma isin jettan mandara tokkodha taaneeti kan jirru mandara tokko sana keessatti akka waca qofatu hin taane dubbii qofatu hin taane waliigalteedhaan maaltu godhamuu danda'a yaada jedhu sana jalqabarraa kaasee dubbataan turin dhageessanii ta'ee yaada nu galatooma ulfaadhaa kabajamtanii waan nu wajjiniin teessanii hirmaattanii fi umurii nu dheeradha kan keenyarraa hir'isee isiniif hakin. Galatooma ulfaadhaa iyyee nagaan bulaa halkan Baay'ee Ustaaz amma sagalee isaanii keessaa waan deemaniira. Hayyee. Mirqaanni jira. Sarpiraayizii yeroo jalqabaatiif arge jechuudha. Sarpiraayizii yeroo jalqabaatiif wallaahi.
Ajaa'iba. Hirribni narraa guddaa nama kana shaatan ture. Bakka By the way, kanarra gammadee this jira. blessing nama guddaa Anbar isaan immoo bifa kanaan dhufanii nuti Namni ijoolleedha. garuu Garuu Nasreedhaa mi kan harkee gastii jiraatti. Siimi kan harkee Nasree. Tekestiidha. no keessaan naa barreessan malee ana keessaan naa barreessan akka nu jala jiran keessaan isaan wannaa jedhanii erganii jennaan koota seenaan nu dubbisa inni ko gastii jala keessaan seenanne. Nooruu akkam ooltan? Jirra galata rabbii baga nagaa Horaa Jirtuu obsaa maakii maammee naaf yaad Nasrii nagaa keessanii? gaarii galata rabbii jira. jirra abdito. Isin dhaggeeffachaan ture anillee. Abdii tokkitti carraanaa kenni tokkitti. Zizo boss. Okay. Hayyee Zizo boss ol galchee maamee hanga akkam Okay. goone sitti fakkaate. Hundayyuu Hayyee. goone irraa waan ta'eef iyyuu bahiitii iskiriinshatiiwwan Hayyee. jiran sana nama lama Hayyee. tiif nu godhii nama lama tiif nu Hayyee. godhiiti. Sana booddee ammaaf nama 21 qabna. Nama 21 jira. Abdii Muhammad Boruutu jira. Isatti nama daballu yoo qabaanne nuuf haa kennanii. Ni dhufan garuu ijoolleen booda kunuudha nama ijoolleen Rooba eessadha? Rooba eessadha? Rooba. Karrayyuu bakka dhiifne malee hin dhiifne nama keenya irra mooti abdii jennee jechuudha. Saniifuu abdii biratti namni biraan yoo jiraate namni 5 6 yoo jiraate qoy roobaan gashaame rooba ergadhu. Isa biratti yoo namni jiraate fudhanneetu hojiin wajjiniin hojjetama waan ta'eef gamtaadhaan hojjetama waan ta'eef rakkoo hin qabaatu rooba ergadhu daddafina amma ergadhu kuno. Daddafina mal si jalaa baasaan jira. Rooba yoo kanan taane filis yeroo keenya. Namni karrayyuudha jedhu. Wabii burqaa karrayyuudha. Wabii burqaa jedhi wabii burqaatii fi abdii boruu. Akka gootu obsaa si'a tokko jechuudha. Obsa sagalee koo dhagaartaa? Ah. Ah. Cufi meseenjara Bilbila meeyyana dhagaa. Maal goota iskiriinshaatii san godhe kana jechuudha. Tiik godhee jechuudha irratti jechuudha. Disii godhee meseenjara